Seraga apa jadi baru ya bisa di. Oke nah ini masih. Oke nah ini itu terus tadi Neymar Juan sini Neymar lah tinggal di kofe. Jadi pakai nanti kofe dia nak kena berapa kan. Neymar di situ. Oke mal betai Juan sini dah dulu kita jadi betai. Bisa kan nanti? Nyata nih mah, udah nih mah. Lafu masa nanti raftu. Segera? Oke jatuh nyata udah. Yo dakika kurang. Rest wanjir mesti betai. Rest kan buat tu nana ni. Iki ko cerita itu tak biasa. Sama benar tu serak sah. Amma kita ni biasa nanti kita kan ada cuci benda. Onne nama Juan tu berwaj berani. Akas miti. Bebas sport tirano juta ko boleh sok. Malu ni. Jireenyi fi rakkinichi hundumtuu bakka sini ni fayyama jireenya keessanii akkuma qayyaruu wayii gadi. Wow, amazing. I'm so sorry. Nama gaddisiisa dhuguma haalli jireenya keessanii achitti kun gaafa ta'e laatu na gaddisiisa natti dhaga'ame. Mee erga gaafa inni waan qilleensa kanaallee baay'ee haasoftu. Waan baay'ee kaaftee jirta. Waan baay'ee kaaftee baay'ee namatti tola. Maal beektaa? Biyya sanatti qilleensa gaarii hin argattu. Biyya kanatti garuu qilleensa bareedaa qabdu. Qilleensa bareedaatu qilleensa bareedaa keessa jiraattu waan namatti toludha beektaa hin keessa. Garuu wanti nama gaddisiisu awwaara jira biyya keessa. Irraa kan hafe qilleensa bareedaa qabdu. Biyya keenya sana warshaa kanatti baay'ata. Faaktoriin beektaa? Faaktorii kanatti baay'ata. Isatu eerii kana air pollution dabala. Kanaaf somba keenya waan gaarii badaa hin arginu. Biyya kana gaafa inni Awurooppileenii irra lafuma buunu maal taasiste fakkaate qilleensa gaarii argachuu akka warri gaariitti illee dhufuu beekama beektaa akkasii wanti hin jiru. Garuu sin emmee kan na dhibeetu waa'ee mageessan kana erga gaafa dhuftaniiti waa'ee qilleensaa kanaa ta'u qilleensa kana achiif dhaabbata meetirooloojii biyyoolessaa keessa hojjettu moo wayii immoo maal jedhu kun haala qilleensaa maal warra jijjiirama qilleensaa kana keessa hojjettu moo ergama waan fudhatte waan biratti tole keessaa yaasaa keessatti meetirooloojii waan jettu akkam barattu barnoota waa qabdu warra barateetu warraa hin qooda amma sarii seensa yoo kolfisiisini amma kubbaa dubbachuuf maalirra hirtamatti ammaaf egaa kun lafuma kanarra jirra gaasuma akkasii jukoo miti maal keessa jirta kun uffatuma kana egaa isin hojii iftanii bakka halkanii guyyaa kan bakka qabuumanii hojiin keessa natti toltu dhugaa maaliif namni waa meeqaan baduu si galee yeroo kamitti amma nuyi achi ta'e ganamaaf galgala guyyaa raawun baay'ee hojjeta. Kanaaf waa'ee qosa jedhamu haala jireenya maatii maal jirta. Erga mara si jalqaba kan taa'e haalli barnoota maaliif jechuudha. Bilaa barnooti koo ammanii erga sinaatiiti shaaruma yaabbatanii biyya namatanii barnoota dhiisanii hojii matti hin galle hojiin hojjedhu yoo laattanii haadha manaa nan fuudhee. Guutuu mana amma ijoollee 12 qaba. Wow. Abbaa gammachuu fa'aa kana yoo fudhatan isaanii an kan jedhu qoran gidduutti ijoollee kana maal nyaatu biyyoo nyaatu nyaatanii kun guddatu hin jedhu biyyoo nyaatu waa margatu nyaatu amma waa'ee guddinaan biyya kana ilma guddatu dhalachuudha guddaan biyya kana amma maal irra ijoollee keessatti maal isheen durbaa tokko isa dhibaa dubbachuudhaaf amma leen gadda naqatamte heerumtee isheen tokko akaakiyyuu naa jirti gaabii gaabii situ wist warri dhiiraa immoo warra kaayee isaan qabeenya mata isaan gadi jedhu qabeenya mata amma sana yaaramu doolaa isa walitti qaba isaan mana walitti qaba I'm so sorry tole warri dhiiraa kun hojii baay'ee qaba dhugaa dubbachuudhaan amma ishee dhiiraa tokko badhaasaa inni mana obbo Gindaabaa jedhama saawwadhu jechuudha jabbii sadii saawwi maayii durgaafa biyya jirtan waa'ee kana waan hojiin taraa gochaa tursa jettanii durgaafa biyya an kana dhibu biyya kanatti namni hin dhalata hin guddata duuma qofa wanti isaan hojii qabu sin jechaattan jira hojii isaan qaban jiraatutti dhaloonni waggaan isaanii wayii keessa jiran waggaa 8 waggaa 5 jiran barnoota namoota baay'eetiin
maal Sina sii garuu amma ilma boo saawwatis ilma boo diraayi fudhatanii amma ilma boo ejersaa yuunivarsiitii maal jedhan yuunivarsiitii kana waggaa ja'a kudha torba birateetti fi ganama dhaqamaa argaa tura amma wala akkoo garuu gaarii timirtii isaanii hojii isaaniidha achumarraa baratanii amma yoo gargaara ani toora saba amma naannoo kanatti ijoollee qomadii asii kun eebba guddaadha naan abbaa boqonnaa eebbise. amma rakkini jamee akka dhaalmaatti akka eebbaatti akka maaliif beekamu akka eebbuman qaba beeka ijoolleen qee barnoota dhiisanii akka jiranitti inni kaan saawwa fida inni kaan gaabii si uwwisa adagaa masitti hawwisu hin jedhaani hin jedhu amma waan sammuun keessanii doolaa dhaggeeffattaa ati na dhaggeeffatta amma rakkinni keessa maal beektaa rakkinni kana ol qabatu ol ka'u sammuun keessa nagaan qabu namaafillee yaada haasaa laa ta'ee namaa jeellee haasaa gochuu hin dandeessan kominikeeshin waan jedhamu jira biyya sana of course baay'isawii rakkina isin qabdan kominikeeshin hin dandeessan namaa jeelii nama amansiisuu hin dandeessan tartiiba keessa qabatanii haasuu hin dandeessan achi taa'ee waa'ee keessa taa'ee yeroo tokko taa'ee abjuutti fakkaata jireenyi keessa amma jireenya kana jiraatanii jireenya amma awwaara kana keessa jiraatanii jireenya amma jireenya kana kana jedhu garuu ani akkamii biyyi kun baay'ee jijjiiramee jira akkan yeroo sana dhiisee kee yeroo kana yeroo darbe qalameef jaldeessitu taphata akka kana keessa akkamiin biyyi kun jijjiiramuu dandeessu akkamiin hoggaa jettu amma waan akka gaafa biyya kana adeemtee kun qalameedha kun jaldeessaa jechaati jirta. Waan si ajaa'iba lafa kanatti investimentii guddaa hojjechaatti jira. Investimentii guddaan nu jennu sinu nama suni dirqama yoonuun lafa jiru malee jijjiiramu jechuu barbaade yeroo baay'ee daachee sinirraa alaa dhumnetti kun daachee qabdeen kun xiqqoo sammuu namaatti nu barbaade. Waan si ajaa'iba wani ammatti warra tamma sila tuffattu ijoolleen koo mana abaluu deeman kana filasin jira. Hirriima isaaniin kan hundaa asirra hojjechaa jiran yoo agartee. Ammoo makiinaa meeqa qabdati? Makiinaan kos ijoollee maqoodhaan. Makiinaan kos ijoollee maqoodhaan. Nama dhibayi. Maala irraa kolfaa jechuun an kolfuudhaaf jechuudha. Bara furanjoota isa kana fitee isa dhufutti kolfa karoora qaba. Jireenya keessatti gammadaa miti jechuudha dhugaadha nan argaa. Akkasumas egaa maalitti kalfa maalitti utuu si ilaalle koo gammaduu hin dandeenyu. Akkamitti gammadna shi gammachuun dhugaadha. Nama kee ilaalte gammadda. Anuma sitti biradhee waan guddateef haalli kee gaafa anaan gaddisiisu maaltu na gammachiisa. Sirriidha dhuguma gadduu qaba. Jireenya keenya kana gaafa laaltanii dhala garree ijoollee meeqa gaafa laaltanii tukun ammati yoo kakasee boobee. Hundumti keessan amma ani kana jedhu hundumti keessan amma ala biddiriiti. Maal jechuudha? Waan qorannee intana yommuu taane gaafattan ittiin beekanii. Ulfaataadha maal beektaa yaani kana caalaa haasawuun xiqqoo sinnatti ulfaata nama ta'eef meetu callisnee deemne maal sitti fakkaata ammaan kan jaalala dhabee bakka. Haasama keessatti waan isin yaaddantu nama hin callisu. Maal beektaa baay'isawee ayitoo kusamte haasaa isin haasoftanii fi yaada isin yaaddanii fi waan isin gootanii fi gochaan keessan kamiyyuu wal lamata. Anumma ergan gaafa biyya kana dhufe nyaata nyaadhe itti gammadeera jedhu firaafiree biyya kana irraa jiru nyaati keessan ni garaatti nama ulfaatu akkuma kana mataattis nama ulfaata. Yaaduunis namatti ulfaata. Haalli nyaata keessa illee sirrii miti. Haalli deemsa keessa illee sirrii miti. Akkaataa istaalii mana keessa jiraatta illee sirrii miti. Lagaa buddistanii bishaan dhudduu. Wow! I'm sorry. Amma sini akkuma achi bu'eetti bishaan laga bu'aa isa buunee akkuma waaqa achirraa uumetti qunnan. Sin amma nan biyya sanatti maal jedha kana isuma sin jalaa bahu walatutti naannessanii fedhanii isuma sana baasu isa bartanii dhugaadha kanatti hin bartan kun bishaan uumamaadha. Haala amma kana jennu ani kana dhibu biyya keessatti bishaan dhugdanii waan addaa gootan galgala ganama garaa keessatti waan akka uummata mana hidhaa wayiitti itti naqanii galgala inni suni
rakkina malee beektaa rakkina istaandardii jireenya keessan gadi buuti. Isin bultanii kaatanii akka rakkina kana akka maalitti ilaaltu akka carraatti achi namaa kennamee wayiitti ilaaltu. Kanaaf yommuu akkasii hin jijjiiramne haala qixxeeraa ilaalee dubbachaa ture. Haala tana taphachiiftee ilaalee dubbachaa ture. Guddaa galatoomii waan baay'ee na taphachiifte.